ulumaa'ii gurguddarraa nama tokko ka salafiyyummaan hin tahu je'ee morme fiduu ni dandeeysa? Ulamaa'ii fiduu odoon ta'in wannummaan hadiisa quraanarraa nafsii takka hin qabne wanni qawlii aqwaala ulamaa'ii barbaaduu odoon ta'in quraana si fasara quraana naaf si fasara moo eenyu fasarame quraanni akka eenyu fasarame quraana hin hadiisa quraanarraa nafsii maqaa salafii baafadhaa jettu namni amma gaafin sii qaba dhageeffadhu quraana kana anaafiisitu fassara moo eenyu fassara bara amma dubbiina kana as jirti ana moositu fassara quraana kana haya eenyu fassaree duuba salafii la eenyu fassaree barsiimaatiin jira ulumaa'iin gurguddoon amaan aljaamilleen akkana fassare abulbaanilleen akkasuma gartee ibnu baaz akkasuma fawzaanii ulumaa'iin gurguddaan kun maraa hagaa sheek ahmad watargawti maraa akkanatti fassaranii ati nama akkati fassartetti fassare san ragaa fidi jennaan sirraa hin arganne nama si dura gartee salafiyyaa kana falme ulumaa'irraa ulumaa'ii gurguddarraa nama si jala falme gartee akka ati falamte kanatti salafiyyummaa kana falme fidi jennaanillee ka dura dhaabbate fidi jennaanillee sirraa ragaa hin arganne bar sirraan dhabe mee amma ati nama si dura falme kaatirra dhaabbattee falamte tokko qofa himime tokko qofa fidi لا لما شيء أمام وتري في معرفة خلنا كقبتنا على شيء كذي بوتونا جيسون دكتور أما شيء جمالو نجفتني أمته حسابه حجرمي أما خبابه وهند حسابه بكتكرتي إنجيلو ويا سنو أما ويا ريكتا سنو سلا أبا مدركي إسا أبا والتجي إسا علماء بوتون كبها كباريا لتعرفه بوتون كاتا شكني وري جنيني لفتي إساني nama guutuu kan isaan qabatanii hin najisin alaalamma isin najisu jechuun akkamin najifame sheyni akkamin sheekotirratti afaan hin dheeratini sheekotirratti afaan hin dheeratin obboleesso rabbi sodaadhuti eenyu sheyni maaliin najifame akkam najifamuun akkam sheyni boo amma rakkoo keessa jira barammaa maal ta'e rakkoo maalii keessa jira nagaan bal'ina keessa jira sheyni boo sheekitirraa kophaa ba'e hokkasuma ni dhabne hokkasuma hidhaa dhaqanii baasanii eenyuti ulamaa keessallee ba'e eenyuti miidiyaa tokkorratti afeeramu bakka barqaata waan tuccaniini ahaa miidiyaa irratti afeeramuun haqa kenna jechuu biyya ulamaa'ii biyyattiifi biyyaan waliin jiraatuun biyyaan waliin jiraanna malee haqaan waliin hin jiraannu jechuu akka ati ka'e jettutti maal jee haqaan waliin jiraanna moo biyya waliin jiraanna hanyi huusitti galanii barbaanni iyyuu miti hanjummaan umatummaan haqaatu bar wa khaaliqinnaa sabi khuluqin hadar hadiisa sariiha kana qabaa bar biyya waliin jiraatuun nama waliin jiraatuun nama keessaa bahee jiraayin muslimtoota alfitri yooma yaftiru nnaasu asoomu yooma yasuumu nnaasu eeshe nama walitti qabsiisa hadiisummaan rasuulatu nama walitti ajaje alaykum biljamaa ogaje walitti sinaqa namaan muslimtoota sun adiifni ati ooftulleen waan garte jambarii firqaa mara walitti qabadhutti sin qajeelchu nama gartee nama sunnaadhaa ka sunni irra jiru akkasuma gartee ka ahli sunnaadhaa muslimtoota ahli sunnaa ta'an ka salafiyyoota ta'an ka ahlul asar ta'an ka gartee firqatun naajiyaa ta'an kana wajjin toli siin jaa malee firqaa fi gartee waan darsaa dabbuuqa walii walitti toli ka siin jiru hin jiru inuman jiru dhageesse akkasii qabadhuuti rabbi si haa laaffisu haqa hordofi aga rabbi si haa laaffiseeti عصمك الله من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته